diida sana walii eegna walirra gorra rakkoon yoo dhufe dantaa tokkotti dhufe toon taane kan hunda keenyaatti dhufe jedhanii fooramii tolfatanii itti jiru naannoo diida sana akkuma kana naannoo Jibutiitti waan akka Ameerikaa warra akka Raashaa warra akka Faransaay immoo buufata waraanaa mataa isaanii qabu naannoo Somaaliyaa naannoo Barbaraatti Emireetonni waan mataa isaaniitti qabu. Kana keessatti immoo Abiyyiin buufata galaanaan deebisaa buufata galaanaan barbaachisaa jedhee yeroo inni mootummaa Eertiraa wajjiniin wal loluuf deemuu jedhamutu dhaga'amaa jechaadha. Egaa asirratti wanti hubatamuu qabu dhuguma mootummaan Abiyyii galaana deebisuu qarqara galaanaa impaayerichaaf deebisuuf moo maal barbaadeetu dubbii kana ho'isee dubbata isa jedhu gad qabanii ilaaluutu barbaachisaa jechaadha. Maaliif dubbiin keenya asidha kan jiru waan ta'eef. Akkanatti mul'atuu fi haalli qabatamaan lafa jiru akka agarsiisutti sababaadhuma itti lolli nam tokko asii ba'ee ilma Oromoos haa ta'uu, ilma Somaalees haa ta'uu, ilma Affaaris haa ta'uu sababaadhuma inni itti galaana diimaa Oromoof deebisa yookaan immoo ofii koofan deebisa jedhee dhaqee qe'ee namaa weeraree itti du'u tokko hin mul'atu jechaadha waan lafa jiru. Namni akkaataatti qarqara galaana argatu qaba. Waliigalteetu jira, biyyi sovereigntiitu jira, daangaa qabdi, bilisummaa qabdi. Biyya bilisummaa qabdu tokko deemee weerareen galaana sinii fida namni jedhu nama sirrii akka hin taanee fi balleessee baduuf nama deemu akka ta'e fi akkasumas immoo rakkoo karaa keessaa isa danqee qabee kana fuudhee dhaqatee diinatu nutti dhufe jedhee uummata harkaa bittinnaa'ee lola akkasitti bakkaa bakkaatti ka'ee dinagdee akkasitti kufee balaaleffannaa akkasitti alaaf keessaan irratti ba'e kana afaan faajjii uumee waan diidaa diinni itti dhufe fakkeessee rakkoo biyya kana fuudhee externalize godhee tochi xiqqoo ishee hafuura baafatee immoo deebi'ee dhufee gaaffii mirgaaf warra qabsaa'an kana isa kaan hidhuu ajjeesuu fixuu fi addatti immoo ilmaan Oromoo gara waraanaatti achi guuree akka isheen mirga isheen falmanne isheen eegganne gochuudhaaf waan karoorfate fakkaata jechuudha. Haa ta'uuti egaa walumaa galatti haalli kun kana haa fakkaatu iyyuu malee haalli uumame kun Oromoodhaaf hireedha moo balaadha kan jedhudha dubbiin guddaani. Kanaaf haalli uumame kun Oromoodhaaf hiree guddaadha waan jedhutu natti mul'ata. Akkamitti hiree guddaa ta'a kan jedhu yoo ka'ee fi akka sila dubbanne gaafa jaarraa 16ffaa Oromoon biyya deebifachuuf waraana leenjifatu warri sun lamaan wal lolu ture warra nama maqaa dhahe. Wal loluu isaanii sanaan humna isaanii baay'ee dadhabsiisanii. Baay'ee of dadhabsiisanii dinagdeen qabeenyi humna waraanaa humna namaan baay'ee dadhabanii turanii sa'aatii sanatti ture Oromoon kan inni hojii hojjete. Ammas waanuma sana fakkaatutu dhufa jechaadha. Jarri kun dantaa mataa isaanii qabu. Dhugaadhaa Oromoodhaaf waan gaarii hin qabanii waan gaarii yaadanii qe'ee Oromoo qabachuu barbaadu. Oromoo irratti abbaa ta'uu mataa ta'uu barbaadu. Isas baranii akkuma sanattis barame baay'ina sana keessatti waan ta'eef haa ta'u garuu humni akkasitti wal faallaa jiru dantaansaa wal dheetu kun Oromoodhaaf hiree yoo fide malee rakkoo biraa qabsoo Oromoo duubatti deebisu rakkoo biraa gaaffii Oromoon bilisummaasaaf qabsoo Oromoon mirgaree murteeffannaasaaf taasisaa jiru takkaadhuma kan duubatti deebisu otoo hin taane galtee ta'ee kan finiinsuu fi numaayyuu Oromoon jabaatee waraana isaa amma abu kana cinaa dhaabbatee ilmaan Oromoo akka gara waraana bilisummaa Oromootti deeman dhaqanii galaana diimaa keessatti du'uurra bakka isaan hin ilaallanne bakka isaan irraa tokko dantaa tokko irraa argachuu hin dandeenye du'uurra akka isaan gara bosona Oromiyaatti deebi'anii bosona Oromiyaatti
Oromootti dhufanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsan inumaayyuu ilmaan Oromoo sirnicha keessa jiran lola waan muufataniif lolli paayira sanaa dheerateera. Namni guyyaa guyyaatti du'a, namni du'u kun waraana sana keessaas hin du'a, milishaa keessaa hin du'a, poolisii keessaa hin du'a. Hundi isaanii lubbuu qabu, du'aa jiru, isaanis nuffaniiru, lola kana jibbaniiru, carraa isaanitti dhiisanii gara waraana bilisummaa Oromootti goranii nama kana ofirraa kaasanii fi nama kanatti buqqisantu as deemaa jira jechuun hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo hiree argame kanatti uummanni Oromoo hiree wal dura dhaabbannaa sirna isa ajjeesaa jiru. Abiyyi caalaa kan Oromoo argamuu gaafa jedhani kitaabarraan dubbise fi siidaa aanoleen arge. Seenaa calanqoo fi dubbise. Malee ija kootiin yeroo namni biyya bulchu tokko, namni saba kana nan bulcha tokko harma muru, harka muru, morma muru, aluu argeen beeku jechaadha. Basmaam jedhee ciibsee yeroo qalu nagarree. Kanaaf ani amma Abiyyi caalaa kan Oromoo miidhe diinni Oromoo haga Abiyyii ga'u. Haga Abiyyii kan Oromoo miidhe takkaadhuma jiraatee beekasiin jedhu gara fuulduraatti illee ni jiraata jedhee yaadu. Maaliif kun upper limitii qaba wanti tokko yeroo nama alanii yeroo nama ajjeesanii wannoo wayii jira. Baawundarii irra darbuu hin dandeenye tokko jira. Hammeenyis deemeet waanuma iddoo ga'uu qaba. Isa ga'eera namichi kun badii raawwachuudhaan uummata Oromoo irratti jechaadha. Kana yoo godhedha hammeenya caalaa guddifata kan jennu hin qabnu. Yoo kanaa gad deebi'ee godhe malee waan godhu limiitii silaa ilmi namaa tokkotti dhumuun darbeeti Oromoo fixee jechaadha. Namni kun diina Oromooti. Oromoo irraa ka'uu qaba. Aamni fedhe seexana kunoosicha warri namni ilmi namaa hunduu amantii qabu balaaleffatuuf jibbu ta'eeyyuu nama Abiyyii lolu taanaan hireedha malee nuuf qabsoo Oromoodhaaf waa tokkitti waan nu miidhuun qabu. Kanaaf muddamni kaaba Itoophiyaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf hireedha yaada jedhu qabaa. Haa ta'u garuu hireen kun itti fayyadamuu barbaada. Of ijaaruu barbaada. Wal ijaaruu barbaada. Wal hubachiisuu, hubannaa walii gabbisuu, wal cinaa dhaabbachuu barbaada. Kanaaf kanumaan yaada goolabaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalgadhaa. Kallattumaan gara gaafii mana keessa dabarraa. Fatii jirtaa? Hayyee Fatiyaa. Jira networkiidha. Jira sorry. Hayyee galatooma ulfaadhaa Dr. Gadaa ol jira. Amma gara gaafii manaatti deemna. Gaafiin duraa muudamni kaaba Itoophiyaa Oromoof akka balaa qabu fakkeessanii haasawaa jiru. Kun dhugaadha moo yoo jarri wal lolee yookaan Abiy lolan Oromoon akkamiin miidhama jaa? Gaafiin lammaffaa lolli kuni Oromoo miidha waan ta'eef Abiy deeggaruu qabnaa warri jedhan jiru. Abiy Oromoof maal godhee Oromoon maal godhee jaa? Gaafiin sadaffaa Abiy kufuun Oromoof moohamuudha moo injifannoodha jaa? Abiy Oromoo hidhaa ajjeesaa fi sanyii duguuggaa waan jiruuf jaa? Itti nuuf fufaa Dr. Gadaa. Hayyee gaariidha. Abiyyi kufuun Oromoodhaa fi ba'aa guddaa fi gidiraa guddaatu irraa kufe. Abiyyi mootummaa Oromoo miti. Wanti beekamuu qabu
sababa morminuuf otoo hin taane yookaan immoo sababa biraaf otoo hin taane mootummaa Oromoon karaa filannoo bilisa ta'een fedhiisaan namni kun na bulchaa, namni kun dantaa koo naa tarkaanfachiisa jedhee filate miti Abiyyi. Abiyyiin ofuma isaatti qaawwa uumamteetti fayyadamee erga aangoo of harka galfatee achi immoo garagalee uummata Oromoo nama fixaa jiruu fi diina uummata Oromooti malee mootummaa uummata Oromoo waan hin taaneef kufaatiin Abiyyi Oromoodhaaf hiree guddaadha malee kufaatii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana gaafan jedhu Abiyyi maal hojjetee erga gaafa aangootti dhufee maqaa Oromoodhaan erga aangootti dhufee Oromoodhaaf maal hojjetee maal hojjennaanidha mootummaa Oromooti yookaan immoo Oromoon duukaa kufa jedhaa namni kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Namni kun akkuma aangootti dhufeen ani kana hunda caalaa jibbe sabboonummaa Oromoodhaa jedha. Maal jechuudha akkas jechuun sabboonummaa Oromoon jibbee jedha. Sabboonummaa Oromoo akkamitti hubanna? Sabboonummaa jechuun bari sabuma sana jechuudha. Saba ofiin boonuu jechuun sabboonummaa hiika biraan qabu. Nama Oromummaa isaatiin boonuun jibbee jedha. Akkas jechuun Oromoon jibbee jechuu isaati. Achi hoo qe'ee Oromootti akka nagaan hin buune, qe'ee Oromootti araarri akka hin buune, qe'ee Oromoo jeeqe, waraanatti labse. Namni bifa kana dura ittiin du'ee hin beekne, ittiin buqqa'ee hin beekne, akkaadhuma seenaa isaa keessatti Oromoon argee bifa hin beekneen akka salphatu, akka du'u, akka hiyyoomu, akka buqqa'u, du'a saree akka du'u taasifame mootummaa namicha kanaa jalatti jechaadha uummanni Oromoo. Nama akkasitti Oromoo fixu, nama naatoo tokkitti mararfannaa tokkitti saba kanaaf hin qabne. Inumaayyuu yoo barbaade ani Oromooyyuu nan balleessa waggaa 1000 duubattinis hin deebisa jedhee nama dhaadatu. Nama tokkummaa Oromoo diigu. Oromoon akka tokko hin taaneef dhageessaniitu yaadattu. Gaaf tokko yoonanii Wallagga dhaqee Wallaggatti na ajjeesanii warri Jimmaan dhiisanii warri Harargee warri Arsii walitti galagalu wal fixa Oromoon jedhee nama dubbatee erga gaafa sanaa ka'ee namni akka sanaan kaadireen isaanii irraa fudhatanii warri abaluu Abiyyi ajjeesuu fi warra baluu itti duulaa warra baluu asiin hin darbinaa warra baluu achiin hin darbinaa ati Harargeedha ati Wallagga ati Shawaadha ati Jimmaadha jedhanii ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokkoo ilmaan seenaa guddaa waliin qaban odaa jala taa'anii seenaa guddaa waliin dalagan biyya waliin ijaarratan dhiiga waliin qooddatan waan hunda waliin qabanii hiree tokko qaban waliin gabroomanii dararaa meeqa waliin argan fi waliin bilisoomuuf qabsaa'aa jiran kana gidduutti wal shakkii diinummaa fi inni tokko isa tokko caalaa waan fayyadame fakkeessuuf nama lama nama sadii ganda tokko keessaa walitti qabee mootummaan kun kan keessan tiksaa warra baluurraa tiksaa ani kan keessanii achittan dhaladhee nama jedhu nama Oromoo hundeerraa diigu kana maalsaatu mootummaa Oromoo ta'ee nama kana faana Oromoon miidhama jennee yaaduu dandeenya. Ulaagaadhuma kamiin jechaadha namni yaadu namni dubbiin kun isaa galee fi waan namichi kun hojjetu isaa galee karaadhuma tokkoon Oromoon waan ta'uu qabu jechaadha. Ifatti ba'a jechuudha. Namichi kun kufee jennaan Oromoo fi biiftuu hin deebitee lixne biiftuu bilisummaa, biiftuu walabummaa fi tokkummaa Oromoodhaaf dhufaa jechuudha. Kanaaf Oromoodhaaf hiree guddaadha kufaatiin nama kanaa Oromootiif waan gaariidha bilisummaadha jedha. Sagaleen badii jira ana biraa moo? Nan jira fixadheen. Okay.
Hayyee galatoomii amma gara gaafii uummatatti dabarraa. Mogor harka baasaa jirtaa isa fuufe. Yeah. Maal ta'e kun? Jaal hawwii fi waayileettoon kee hiriyoottan kee walii dhangaa torbanii qopheessitan kun baay'isaa galatoomaa. Jaal kiyyaa obboleessa kiyyaa jaal ol jirra baay'isii galatoomii waan gaggaarii dubbachaa turte. Xiqqoo ishee waan hafe tokkonii yoon itti dabale na gammachiisa jedheetanii. Inni yommuu maali? Muddamni amma deemaa jiru kun atuu akka gaariitti lafa keessee gara caalaayi. Eertiraa fudhadhaa obboleewwan kiyyaa warri na dhagaa jirtan. Eertiraanii biyya miti. Biyya jedhameeti garuu biyya miti. Maqaanumti Eertiraa jedhamu kuni biyya miti. Aritirii jedhani warri Itaaliyaanidha. Aritirii jechuun galaana diimaa jechuudha. Eertiraa keessa ummata adda addaa 9tu jira. Eertiraani miniyaatiir Itoophiyaa. Miniyaatirii woordi kana beektunnaa ta'ee fi fakkeenyuma Itoophiyaa ishee xiqqaadha. Itoophiyaa keessa ummata afaan 83 moo meeqa kan dubbatutu jira jedhama miti. Eertiraa keessa immoo ummata afaan 9 dubbatutu jira jechuudha. Kanaafuu miniyaatiir jedhama. Eertiraanii yogguudhuma mallasaanii federeeshin jedhee dubbii dubbatu. Federeeshinii kanaan morme Isaayyaas. Isaan mormuu irrayyuu immoo durayyuu immoo akka Abooy Sibahat jedhu jaarsa maanguddoo Tigree sana. Pirezidaantii Itoophiyaa na godhaa jedhee gaafate Isaayyaas. Lakkii waggaa 30 bilisummaa jettanii lolaa turtanii. Eertiraamatti garma Eertiraa deemiiti pirezidaantii Eertiraa ta'ii ittiin jennee ofirraa geggeessinee jedha Abooy Sibahat. Amma federeeshiniin mormeesniin jedhe. Yoo otuu federeeshiniin Itoophiyaa jedhamu kana keessatti, impaayera Itoophiyaa jedhamu kana keessatti milkaa'eera ta'e, dhuguma nagaan bu'eera ta'e, Eertiraa keessatti rakkinni dhalachuuf deema. Inni maalinni ummati adda addaa sunis nus federeeshinii barbaannaa jechuuf deema. Okay. So isa kana beekaaf itti mormaa ture. Lammaffaa waggaa 20 adda bilisummaa Oromoo Eertiraa keessa ture. Akkuma prisoners of war booji'atamtootaatti isaan bulchaa ture maleessaatii dhuguma isinan gargaaraa tireenii isin godhaa meeshaa isinii kenna hin turre kun. Yerootii gara yerootti yogguu waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana leenjisee biyya keenyatti ergu otuu waraanni sun kan biyya keenya deemuuf ka'aa jiru kun utuu inni achiin ka'initiin koloneel Fitsum itti gaafatamaa kan qabu kan adda bilisummaa Oromoo isaa otomaatikaalii bilbilanii wayyaanetti manii kunoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa dhufaa jira karaa sana karaa kana jedhaniiti dhaamsa dabarsaa turanii. Akkasitti waraanni keenya yeroo baay'ee leenjifamee biyyatti ergamaa ture, Oromiyaatti ergamaa ture. Dangaa irra yommuu ga'u wayyaaneen qabattee mana hidhaa garii ajjeesaa turte. Amma isa kana akka kanatti naa hubanne, eega hubanne, amma dubbii kan biraa jira. Muddamaa kaabaa jettan kana.
amma dubbiin muddamaa kuni humna akkamiitu walii wajjin hojjechuudhaaf yaadaa jira yookaan immoo hojjechaa jira. Dhuguma akka Monjoriinoon haati manaa abbaa Tsahaayee dubbattetti kunoo Shaabiyaa wajjin haasa'aa jirraa jettee dubbatte. Nuyi Eertiraa Shaabiyaa sin gargaarru Abiyyi waraana Abiyyi Makkalakaa sin gargaarru jetti. Karaa kan biraarra warri kan biraa kan jedhani waraana mataa keenyaa ijaarrachaa jira jedhu. Amma dubbiin jiru eega Shaabiyaa wajjin Shaabiyaa isaan miidhaa ture, Tigree miidhaa ture, dubartoota Tigree gudeedaa ture, qabeenya isaanii saamaa ture, lafa isaanii irraa fudhate karaa kaabaa jechuudha. Kanaa wajjin hojjechuudhaaf deemu jarri kun dhiiga hammamii dhiigni hagam kan ta'u eega gannammee jedheeti. Ammoo Eertiraan immoo Shaabiyaan immoo warra Amaaraa deggeree faannoo jechuu kooti tireenii godhee meeshaas kennee fi lolchiisaa ture. Tigrees lolaa turanii amma mootummaa Abiyyis lolaa turani. Lammaffaa ittaanee maayininni Walqaayit Sagadee kan jedhamu lafa keenyaa jechaa turan. Ilaa yaa obboleewwan koo Walqaayit Sagadeen kan Amaaraas miti kan Tigrees miti. Amaarri itti bobbaateeti saliixii yookaan immoo lafa qonnaa jira itti bobbaatee achi amma tokko jiraachaa turte. Duraan Gondornaa Simeen ummuu jechaa turan sana. Tigreenis akkasuma itti bobbaatee jiruu qonnaa fi saliixii kanarra waan adda addaarra hojjechaa turte. Lafti sun garuu kan ummata kan biraati. Ummata kan biraan sun humni itti baay'atee humna dhabaniiti afaan isaanii walitti qabatanii jiru. Tigreen kan kooti jetti, Amaarri kan kooti jetti. Ajaa'iba kan jettan. Akkuma walloo keenya warra Amaaraa isaaniitiin dhuftee nurraa fudhatte. Akkasi dubbichi. Kanaaf amma Amaarri Walqaayit Sagadee kana gadhiisanii Tigree wajjin hojjechuuf deemu moo eega Shaabiyaan Tigree wajjin hojjechuudhaaf eega karoora baafachaa jiru eega ta'eeti. Ammoo faannoo immoo maal godha? Faannoos dhiibee kunoo Tigraay wajjin hojjennaa isinii wajjin isin hojjennaa yoo jedhe garamitti deema dubbichi jettanii gaaffii gaafachuu qabdu. Asirratti egaa dubbiin kan jiru. The Abyssinian factor jedhaman haasan akkasii kun. Abyssinian gara tokkummaatti deemaa jirti moo? Because of all this war, all these junks, all this rubbish thing, all these stinking things. Maaltu maal ta'a? Kan jedhuun xinnoo ishee gurra isin buusuu barbaadee yaaddoo mataa kooti. My own worry. So kanaafi falmiin yogguu Habashaan akka itti walitti dhufaa jirtu. Maal jedha uummanni Oromoo inni rafaa jiru kun hin galaafi yoo kan jedhudha. Gaaffiin kun lammaffaa. So kan Abiyyi irraanfadhu inni kunoo asabiin isin deebisee kanaafuu hundi keessanii ililchaa ililili jedhaatii mootummaa koo fudhaa mootiin ta'a nugusan ta'a mootiin ta'a jechuu fiigaa jira. Amaarri gariin ishee faannoo malee asab akka deebi'u hin barbaaddi. Kan Tigree garuu na ajaa'ibsiisaa jira. Mee isa kana sirriidhumatti hundi keenyayyuu itti hayaannu. So qaacilamaa jira, bilbilamaa jira. Dammaqiisiidhaan duukaa habuunuu isiniin jechuu fi galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoomii warri gaaffii qabdanii harka baasaa kallattii jirtanii gaaffii keessanii keessummeessina ammoo nuuf gabaabsa isiniin jedha galatoomaa. Lammii Oromiyaa.
lammii Oromiyaa dabareen keeti. Galatoomii jaallaa wani dhageessaa? Hin dhagaayaa. Nagaa baay'ee galatoomaa. Doktor Gadaa baay'ee galatoomii akka ta'utti nu ibsite haala jiru. Maal akka expect goonus yaada nu buuftee jechuudha. Barumsa gaarii barumsa ittiin hojiirra oolchuudhaaf fayyaa ta'e. Ergan kana jedhee booda muddama kaaba jiru kana yeroo itti haasofnu maaltu maalii wajjin allaayee ta'ee jira kan jiru sanatti waan gadi baasti dubbatti waan jiru natti hin fakkaatu. Akkuma beeknu Eertiraanii faannoo wajjin akka hojjetaa jiru waanuma miidiyaa irraa dubbisnu isaan gadi baasanii kominikee baasanii walii wajjin jiranii ginimatin malee as a public thing waan ifa jirudha jechuudha. Tigraay keessatti haala deemaa jirus waan hundi keenya kan hubannudha. Achirratti waan wal hiranii jiru fakkaata. Gam tokko Eertiraa bira wajjin deemanii Abiyyiin aangoorraa boqqolchuu yookaas immoo warri kaan immoo Amaaraa warri kaan immoo Abiyyi bira goranii mootummaa Eertiraa loluudhaaf waan qophaa'an fakkaatu. If I'm wrong yookaan right na qajeelchuu dandeessu dhiifama. Kuni jechuun egaa humna walitti gaarreeffataa jiru kuni diina Oromooti walumaa galatti jechuu dandeenya. Ekspiriyaansii kanaan dura isaanii wajjin qabnu miidhaa isaan nurraan gahaa turanii haala impeeriyaa sanaa akkamitti akka Oromoo miidhaa ture hundumtuu Doktor Gadaan dubbataniiru irra deebiin hin barbaachisu. Garuu walii galatti asirratti yoo walitti bu'iinsi isaanii nurratti gaagaa maalii fidaa kan jedhu Abiyyi achi buqqa'uu isaa miti kan yaaddoo ta'u Oromoodhaaf kan Oromoodhaaf yaaddoo ta'uu danda'u humni amma akka itti utuu humna hin ta'in iyyuu Oromoo irratti gaarreeffataa jiran kuni gaafa dhufanii seentiraal govermentii qabatanii miidhaa akkamii fiduu danda'u kan jedhudha yaaddoon kiyya. Ofii isaaniitis gara fuulduraatti deemaa hin jiru. Karaa kan biraa immoo humna ammaa Abiyyi lolaa jiru kana bira dhaabannees Abiyyiin achi kaasuun diina ofitti guddisuu taa'ee kana yaadutu jira jechuudha. Asirratti egaa who is going to pay the nice diplomacy akkamitti diplomaasiidhaanii waan kanaa waa tokko hidhaatti gochuun danda'amaa kan jedhu irratti egaa asirratti garatti jechuun barbaachisaatti fakkaata. Warri Amaaraa faannoon Israa'uu koozii hin qaban akkan yaadutti is my personal opinion. Maaliif koozii hin qaban hojjettanii? Tokkoffaa amma waa'ee kolonel Abiyyi haasa'aa turre amma miidhamame kan Oromoo irraan ga'e kun hundumtuu maaliif ta'e isaan biratti jaalatamuuf jedhee waan godheedha jechuun beeterzaan isa jedhu sana mitiire si caalaa waan godhaanii kan jedhu sana kan mootiin abbaan fedhe iyyuu Oromoo irraan ga'uu hin dandeenye maqaa Oromootiin Oromoo irra kan inni ga'e Doktor Gadaan dubbatanii jiru irra deebiin hin barbaachisu. Erga kana jedhee booda innis achi ka'uun barbaachisaadha. Okay? Yoo akkasitti irratti walii galla yoo ta'e Oromoon filannaa oduwaa qabaa irra akka mahaa dubbiin kun deemaa jirutti. Oromoon humna guddaadha, saba guddaadha, saba humna qabudha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Kan rakkismaa inni humna keenya kana hirree keenya kana walitti finnee tokkummaadhaan diina kana rukutuu dadhabuu keenya waan xixinnoodhaan tarii bool kanan taataa tarii yoon guruppii akkasii wajjin allaayii godhee taayitaa akkasiin argadhataa dhiifa manaa godhaa gammaa talking very usual language garuu haa ta'u malee akka namaaf galuuf jedheeti kanan yaadu kanaaf jedhee akka itti ifatti haasa'aa jira dhiifa manaa godhaa. Kanaafi waan xixinnoo akkasii kana irratti hundaa'ee namni akka waan fundamental difference qabuutti wal gaarreeffachuurra walirratti wanni gochuurra jaallumaroo jara hiriiree maaliif namicha kana achiin kaasu waraan bilisummaa Oromoo jala hiriiree waan danda'uun deeggaree utubee finfinneetti maaliif isaan asin baasu. Kana booddee waan Oromoof Oromiyaan gochuu irra jiru attamitti akka ollaa keenya wajjin jiraannu erga Oromiyaa dhuunfanne booda waan irratti haasofnudha. Kanaafi Oromoon irra eenyuuf iyyuu mootummaa Oromoo Itoophiyaa kan geggeessu for any power jala gugguufee akka yeroo dargii sanaa innata garii tawaggaach minaamin jedhanii isaanii
garaa moogussisanii Oromoo dhaqanii fixanitti baraa Eertiraa keessatti kumaatamaan galaafatan amma deengadda waggaa 3-4 fuuldura ilmaan Oromoo meeqatu dhume Tigraay keessatti. Kana namni hundumaa utuu beeku har'a Oromoon tokko irratti kabaja isaatiif biyya isaa keessatti yerootti inni wareegamu akka waan guddaatti waan takkaan ta'initti egzaajureetii godhanii nagaa dhabne maaloo ta'anii jedhanii akkasitti humna wal buusuurra maal qaba yoo humna amma ijaaramee jiru kan humna gara fuulduraatti deemaa jiru kan humna abdiinuu kennaa jiru kana wajjin hiriirree namicha kanaa akkuma ta'utti irraa kaafne yookaas karaa diyaaloogii kanaan dura dideeraa ammas taanaan diyaaloogii irratti deebi'ee waraana bilisummaa Oromoo wajjin achi warra humna hin qabne warra ofiisaati akka barbaadetti yeroo barbaade doorsisee waan bane irraa argachuu danda'u of jala qabee akka itti uummata Oromoo gowwoomsuu yaaluu irraa dhugaa dubbachuudhaa fi yoo dhugumaan nagaa barbaada ta'e yoo dhuguma uummata Oromoo irraa hacuuccaa hambisuudhaaf barbaada yoo ta'e amma jalqabee waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uun dirqii ta'aaf jechuuf hin jedhe. Kanaaf uummata Oromoo kanas jalatti gowwoome jalatti hiriiruuni ofuma irratti muka ofirratti muruu ta'a akkuma kanaan dura goone kana 2018 Jaalmaroon akka jedhe boolla lamatti si'a lama rukutamuun qaaniidha jedhani. Boolla lamatti si'a lama rukutamuun keenya qaaniidha. Naa kanas yaadachuu qabna. Naa kanaafi waan fedhe jedhu inni wachii ka'es dhimma keenya miti yoommoo akkuma ta'een mirga Oromoo kenneefiini ofii kootis immoo amma danda'ametti hamma uummati na filatutti turaa kan jedhu yoo ta'es innis optionii tokko ta'a jechuudha. Garuu inni aangoo namoota filamanii gadhiisuun irra jira. Amma kun ta'utti amma kun hin taanetti immoo namicha jala hiriiree dhaqee isaaf jedhee akkuma amma doktor jedhanii dhiiga isa dhangalaasuu hin jiru kanas walii ba'en. Waa biraa dhiibnaan yerootti wanta asabdeeffachuu kanarratti yerootti jalqabee the main aim was Amaaraa gara isaatti deeffachuudhaaf waan godhe fakkaata. Innaa isaan maal ittiin jedhanii asabii deeffachuudhaaf dhiiga keenya dhiisii bishaan iyyuu hin dhangalaafnu jedhaniin Oromoon akkasuma ittiin jechuu qaba har'a. Nuti asabiin deebisuudhaaf yookaas immoo Eertiraan loluudhaaf wanni hin barbaachisu itti muutu irra jira uummata Oromoo poolitikaa siyaasaa warri siyaasaa Oromoo oofanis kana beekanii itti muutu irra jira. Uummata Oromoo sababa dhaqee Eertiraatti dhiiga isa dhangalaasuuf hin jiru. Dhiiga dhangalaasuuf bishaan dhangalaasuuf hin barbaachisu. Kana beekuu qabu kanas immoo irratti yaaduu qabu jechuuf hin jedhee warri waraana bilisummaa Oromoos attamitti akka namicha kana laashessan gara fuulduraatti akka hin deemne warri siyaasaa karaa nagaa oofus taanaan kanaaf jilbeenfachuu irra hin jiru tireetariitu irra jira hacuucaatu irra jira firiidamiin qabanii kanayyuu taanaan waan bor uummata kana kiyyootti galchu 2018 ripiitii ta'uun irra hin jiru jedhaa fayyaa ta'a. Hayyee Faadhoo Galatoomii Lammii Jaalgadaa jalaaf deebisaa deemtu moo gaafii itti midaa'a? Jiraannaan yoo ida'ootes rakkoon qabu deebisuus nan danda'a. Hayyee dansaa. Jaal Odaa Oromoo Oda Shanaan Oromoo. Hayyee ulfaadhaa sagaleen kiyya jiraa? Jira itti fufi. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa niin gabaabsa. Silayyuu akkuma Oromootti gaafama muraasaan qaba ammatti tokko waa'ee namicha maraataa kanarra kan namoonni baay'ee yaada kennu maraataarra namni gartee waa'ee ifii isaafuu maraata jedhee namana. Maaliif jennaan Abiyyi osoo gartee nama sammuun fayyaa qabdu ta'e wanta waggaa 6-7 kana keessatti Oromiyaa keessas ta'u jirurra namni hundinuu ni hubataa jechuudha. Maaliif maraataa yeroo hundaa'u gartee ajandaa uumuu barbaadu malee maraataa gartee nama biyya tana tasgabbeessuuf yaalu miti. Sanbira dabree waa'ee faannoo fa'aa kan dubbatamu irratti gaafii qaba. Itti fuuf Odaa. Odaa Shanaan sagaleen kee badee jira. Hayyee falmata. Fedhii mataa isaatiif Oromiyaa keessaa bee bakka san dhaqe sun dhimma mataa isaati. Irratti kan nu barbaachisu inni ijoon maali? Kan irratti xiyyeeffachuu qabnudha. Tokko gaafiin kiyya isa kanaa jechuudha. Inni biraa tokko
faannoon dheengadda kan isin hidhatte maraatuma kana dheengadda isin hundeesse wanta gartee isin kaleef dheengadda wallagga bahaa gidda ayyaanaa bakkoota garaagaraatti gartee mootummaa kanaan deeggaramtee hawaasa keenya buttee as buutee akka dhabamsisaa jirtu waliin argaatee jirra jechuudha. Kana keessatti irratti uummanni Oromoo ijjennoon keenya maal ta'uu qaba? Faannoon dheengaddoo fi hundeessite irratti gartee meeshaalee gurguddaan deeggaramtee daangaa Oromiyaa weeraraatee jirti. Uummanni keenya yeroo dhumu hunda afaanuma qofaan waraana kana jaalachuuf afaan deeggaruudha moo arratti kan nu barbaachisu akkuma warra Habashaa lubbuu hanga lukkuutti jedhu sanii arra waan nu barbaachisu waraana keenya cinaa dhaabbannee meeshaa isaaf gahu hidhachiisutu nurra jiraataadha. Gaafiin kiyya kanuma ulfaadha galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoom jaalodha shanan Oromiyaa falmata. Falmata, are you there? Jalgadaanis ulfaadhu jecha ani gaaffii lamaan qaban ture isa tokko almost lammiin Oromiyaa gaafateera. Humnoonni karaa kaabaa jiran kuni dantaa garaagaraa qaban kuni wal mo'anii humni tokko cabsee yookiin walta'iinsa uummataatiinis haa ta'u gara giddu galaa yookiin Oromiyaa adeemuu yoo eegalanii Oromoon haala kamiin of qopheessuu qaba. Mooraan qabsoo Oromoo ammoo seenaariyoo kanaaf haala kamiin qophaa'aa jira akkamittiinis ilaala kan jedhudha tokko. Inni lammaffaan global miidiyaan muddama Oromiyaa Amaaraa fi naannolee biroo keessa jiru dhoksuudhaan yoo jenne ol haguuguudhaan muddamni impaayiricha keessa jiru kan Tigraay fi Abiy qofa gidduu jirutti ridiis gochuudhaan maaliif dhiyeessaa kan jedhudha gaaffiin koo. Akkasittiin haguugamuun keezii keenyaa kuni koozii qabsoo bilisummaa Oromoo haala kamiin affeektu godhaa kan jedhudha. Ulfaadha galatoomi jaalawwi. Hayyee galatoomatilleen jaalgamachiis. Jaalgamachiis nagaa jettu baga jiraattanii jaalawwi galatoomi warri dhagaa torbanii qophii kanaa galatoomaa fayyaa ta'a. Mariin akkuma itti fufetti jira. Walumaa galama saalamma deemaa jiru irratti namoota affeertanii nu mari'achiisuu keessaniif galatoomaa. Waan gurguddaan dubbatameera dhugaa. Jaalle Gadaanis waan gurguddaa dubbateera. Jaalle Muugarillee waan tokko kaasaniiru. Ani immoo xiqqoo yaaddoon qaba. Yaaddoo ani qabu tokkotu yaaddoo namoonni qaban irraa adda. Haalamma impaayirattiin keessa jirtu keessatti yeroo dheeraa deddeebi'anii dhuma lolli gara kaabaatti Eritiriyaa fi Tigraay gidduu, Tigraay fi Eritiriyaa gidduu, Amaaraa fi Oromoo gidduu, Amaaraa fi Tigraay gidduu, Oromoo fi Tigraay gidduu waan akkasii deemaa jira. Kuni murni gabroonfataan yeroo hundumaa lola akkasii geggeessaa jira. Lolli geggeeffamaa jiru kun immoo oobdiinsaa Oromiyaadha. Kun immoo maaliif ta'ee Oromiyaan diina jalatti cabdee yeroo hundumaayyuu diinni darabee irratti ol jijjiiree warri nafxanyaan darabee irratti ol jijjiiranii maqaa Oromoonis warri deeman qorqalbii nafxanyaadhaan warri jiraates darabee dhumaanitti kana gochaa jiru. Garuu amma dubbiin dubbatamu tokkotu natti hin tolu anaani. Warra Amaaraarraa Abiyyi faa kana wannoo jechuu wayyaa Abiyyi faa irraa harka qabanii warra Amaaraa kun nutti dhufuurraa warra maaliiti isa jedhan kanatu naan taane naaf. Ani dhugaa dubbachuudhaa fi dheengadda dooktorii Ittaanaa Habtee fi dooktor eenyu miidhagsaatinni dubbi tokko dubbatanii turanii lola Oromiyaatii fi lola seenaa fi lola Oromoo irratti baname. Eenyuudhaan warra maqaa isaaniin beekamne maqaa Oromoon nagaduutti jiran murnaa yookaan maafiyaa Abiyyi faatiin jechuudha. Lolli akkasii kun kan inni deemaa jiruuf dhumaatiin isaatii fi barbadaa'inni isaa kan Oromiyaati. Qabeenyi kaabas lolu, garasis lolu, Eertiraas lolu, humnis qabeenyis kan Oromooti. Murni walumaa gala Tigraayinis, Eritiriyaas, Amaaras eessas dhaqee lolu kun humni isaas kan Oromooti, qabeenyi isaas kan Oromooti.
Amaarri Oromoo lolaa jira yoo jenne amaarri diina dhaabbataadha jenna gaa amma yeroo dheeraadhaa fi diina dhaabbataadha. Tigreen illee diina Oromooti dhaabbataadha Oromoon beeka. Garuu murni maqaa isaa jijjiirratee dhuma Oromoo fixaa jiru Oromoo dhabamsiisaa jiru murna Abiyyii faati. Ani diinni tokkoffaa nanaaf Abiyyii faadha. Maaliif Abiyyii faadha silallee kaa'aa ture? Kan Amaara hidhachiise Abiyyii fa'i. Faannoo hidhachiise Abiyyii fa'i. Kan Tigraay mataasaa gaafa dhaqanii lolan akka Tigraay hin dhabamne godhe Abiyyii fa'i. Walumaa gala Abiyyiin faa yoo Oromoo ta'an yoo Oromiyaaf yaadu ta'e maaltu iyyuu jara kana nu lolchiise? Biyya keenya Oromiyaa qabanneen teenyu Abiyyii faayyuu maaltu keessa jetti? Oromoon Oromoof yaadu Oromiyaaf yaadu taanaan Oromiyaan gaadha maaliif dhaqanii Amaara lolu? Maaliif Eertiraa dhaqanii lolu? Maaliif Tigraay dhaqanii lolu? Warra kana wajjin bor Oromoon nuti biyya taanee Oromiyaa bilisoomsan ollaa taanee wajjin jiraachuu dandeenya. Warra Amaaraan biyya keessan jiraadhaa nagaadhaa wajjin ollaa taanee jiraadha. Warra Tigree isaanii bilisummaa isaanii labsachaa jiru beekamaadha. Cituu barbaadu. Isinis biyya keessan irratti nagaan jiraadhaa ollaa taanee jiraannaa jechuu dandeenya. Garuu Abiyyii wajjin eenyu jennee wajjin jiraannaa. Dubbii guddaan diinni guddaan hamaan Abiyyii ta'uu bareeraa uummanni Oromoo. Oromoomtiyyuu eenyu diinni isaa sirriitti diinni isaa tarsiimoo eenyu diinni isaa tooftaa eenyu kan jedhu sirriitti adda baafateera amma haala jiru kan keessatti. Namoonni baay'een mootummaa yookaan nama murna Oromootiif yaadu yookaan Oromiyaaf yaadu godhanii yeroo Abiyyii faa lafa kaa'antu jira. Dhumaatiin biyya lafa impaayera sana keessatti Oromoo irratti ta'e amma malee ta'e hin beeku jenna. Maal akkamitti ilaalaa jira Oromoon waan kana kan jedhu jaalgadaa illee irraa yoo dubbate warri kaan illee yoo irraa dubbatan gaarii. Eenyummaa diinumti tarsiimoo Oromoodhaaf. Firri Oromoo ta'e Oromiyaan utuu jiru maal hojii qabeenya Oromootiif humna Oromoo fuudhee dhaqee nama biraa biyya biraa lola. Oromiyaan gaadha. Of hin dandeessu Oromoo taanaan dura Oromoon bilisoomsu dura Oromoo nagaan taasisu. Mee murnumta biyyi faa kun eenyu mee kana nu ibsa akka gaarii galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoomii nama tokko Tiwiitar irraa harka baasu jira sun fudhadhee sitti deebisa jaalgadaa. Qeerroo seenaa. Wayye hawwi ni dhagamti. Ni dhagamatu. Jaala hawwi hedduu galatoomaa battanii qopheessitoonni dhangaa torbaanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha akkasuma Dr. Gadaa hedduu galatoomii gaaffiin illee dubbachuu fi gaafachuuf ta'u illee gaggaafatamee haa taatu sirni Empire tortoraa faashiste Abiy Ahmedin durfamu yeroo ammaa kana maaliif deemaa kalee maal dalagee har'a maal dalagaa jira yoo jennu akkuma barame Oromiyaa duguugsisuu fi warra kaabaa warra kanaa jedha. Maaliif taphni kuni xumurri isaa Oromiyaa irra ta'uu dagachuu hin qabnu uummanni Oromootii fi akkasuma uummanni hayyoonni Oromoo Oromiyaa isu kana ummata Oromoo dammaqsuu fi hubachiisuu ammas impaayerri kaleessa dhiiga ilmaa Oromootiin aangoo fudhateeti dhiiga dhangalaaseeti qabsoo qeerroo kaleessa har'a Itoophiyaa murna burkutaayetti deebise ammas Itoophiyaa Oromii dheeressuu waan barbaaduu fi uummanni Oromiyaa yeroo kanatti warra kaabaa jechuu dhiise haquu fi waraana bilisummaa Oromootii fi Oromiyaa ijaaranna ka jedhu qaawatee akka deemu kana irratti yaada ciccimoo osoo lafa kaa'anii jedha. Inni lammataa warra naafxanyaa ta'e nuti warra Tigraay ta'e Eertiraa ta'e Eertiraa caaluun Abiy Ahmed sirna empire utubee dhiiga ilmaa Oromootiif hanga amma duguugee dhiiga Oromoof Oromiyaa dhangalaasee jaarraa 150 jennu sanitti argine akka nu barsiise sirna kana warri sirna kana utubeeti Itoophiyaa wajjin ceesisa jedhu mee akkamiin laalu namoota Itoophiyaan dura ijaaruu fi halkanii guyyaa ijibbaataa jiru kana akkamitti laaltu akkamitti hubachiiftu qabsoo bilisummaa Oromoo ABO falmaa hadhaa
haddaa xumuraa goolaba qabsoo bilisummaa Oromoo godhaa jiru kana mee akkamitti jajjabeessitu hayyoonni Oromoo mee qabsoon kun xumura ta'u goolaba qabsoo bilisummaa Oromoo ta'u akkamitti hubachiisaa jirtu galatoomaa ulfaadhaa gadaan ka gadaa xumura gabrummaati aabaa woboo taawaaru kuni ummanni Oromoo Oromiyaa tokkummaadhaan haqa ofii waraana bilisummaa Oromoo qabatee deemu qofa hawwi thank you galatoom ulfaadhu siin jedha hawwi. Hayyee ulfaadhu galatoomii asilleen qeerroo jaalgadaa warri harka baasee fi gaafii gaafatilleen kanuma ammatti gara keetii deebisaa achumaanii dhaamsa xumuraallee qabaattee uummata keenyaaf waan dhaamtoo jiraatte dhumarratti itti nuuf fufuu dandeessaa galatoom. Baay'ee gaariidha. Gaaffii kaka'anii deebisuudhaaf kan Mogorirraa waan jedha. Mogorii Eertiraa maqaan ishee waan historical background waan toponymesiidha malee mannoo bakka bu'u entity bakka bu'u wantichi kan jedhu tokko hubannaadhaaf gaariidha. Baay'een galateeffadha. Waan naannoo Eertiraa kana Eertiraan steetii miti yaadi jedhuun ittoo ilaalamee gaariidha. Eertiraan qabsoo dheeraa taasisee uummanni Eertiraa sorry dhaga'amaa jira. Eeyyee hin dhaga'ama. Biyyummaa Eertiraa kana too akka nu ta'e gaariidha jedhee yaada. Maaliif qaama Itoophiyaa taatee Eertiraan kan bulte seenaa keessaas kan agarre gaafa Turkiin Eertiraa qabatanii gaafa warri Masirii Eertiraa qabatanii gaafa warri Xaaliyaanii dhufanii qabatanii gaafa achiimmoo Ingiliziin dhuftee bulchiinsa waraanaa jalatti waggaa 10 bulchitu achiimmoo egaa warratti 1952 gaafa Haayile Sillaaseetti federeeshiniidhaan kennan ni yaadanna. Isaanumtuu qaama isaanii godhatanii beekanii jechuudha. Gaafa Xaaliyaanii lollee ariine jedhan sanayyuu achi geessisaniitu deebi'anii kun achi hankeenya miti jedhanii akka biraa deebi'an seenaan nutti hima. Darbee immoo ilmaan Eertiraa wareegama guddaa baasanii qabsoo dhooftuu waggaa 30 gaafatee qabsaa'aniitu bilisummaa kan argatanii mannoo isaanii sanas akkasitti ilaalle gaariidha. Haa ta'u garuu dhugaan dubbatame tokko Eertiraa keessaa saboota 9tu jiru. Saboota 9 jiran kana keessaa saba 2 qofa kan Oromoo wajjiniin hidhata seenaa fi aadaa hin qabu jedhamee yaadamu. Sabi kamiyyuu hidhata walitti ni qabaata. Sabni akka sabaatti diineffatu hin qabu. ABO'n saba kamuu ni kabaja. Sabni diina qabsoo ta'u addunyaa kanarra hin jiru. Sabni akka sabaatti jechuudha. Hin balaaleffatamulleedha. Maaliif sabaaf qabsoofna. Cunqursaan sabaan filatu. Cunqursaan jira taanaan saba fedheyyuu amantaa fedheyyuu kutaa fedheyyuu hin cunqursa waan ta'eef warraaqanii fi qabsaa'aan bilisummaa saba gidduutti loogiin godhu. Saba fedheyyuu haa ta'u jechaadha. Isa kana akka hubannu saboota 9 jiran yoo laalte achi keessa rakkoo guddaatu jira. Eertiraa keessa akka amma diidaa ilaalamu kana miti. Namni Eertiraa bulchaa jiru yeroo dheeraadhaan inni aangoorra ture. Biyyi sun rakkoo dinagdee, rakkoo siyaasaa, rakkoo hawaasummaa, rakkoo dippiloomaasii walumaa galatti biyya baay'ee rakkoo hamaa keessa jirtuu fi gara isheen itti deemtuyyuu beekamnedha. Dhugaa dubbannee mormii guddaatu achi keessa jira. Saboonni Oromoo jiraan hiree keenya tokkodhaan nuti Oromoodhaan maankuushiidha jedhanillee iddootu jiru. Isaan kunillee gaaffii mirgaa gaafachaa jiru. Sagaleen isaanii haa dhaga'amuu haa dhiisu inni waan biraati. Humna argatanii haa dhiisanii inni waan biraati. Akkuma kana hiriira jiru dubbachuu fi kaabuma warra wal muddu kana keessa yoo laalle naannoo Tigraay irraa kaanee yoo laalle naannoo Tigraay warri Yurooppin jiru gaaffii mataa isaanii qabu achi keessatti mirgi keenya hin eegamne jedhu.
warri tembeen jiru gaaffii mataa isaanii qabu. Mirgi keenya akka warra kaaniitti hin eegamne yaada jedhu qabu. Achii deebi'ee immoo raayyaan hin jira. Raayyaan quba qabdu ta'a. Gaaffii mirgaatti jiru. Dammaqiinsa guddaatu jira naannoo sana. Ani eenyus miti ani raayyaadha. Yerootti jedhamee sosochiin eenyummaa ofii barbaaddachuu naannoo kaaba keessa jiru. Raayyaa naannoo walloo jiru waan qosaa miti. Waan akka salphaattis ilaalamu miti jechaadha. Akkuma kana naannoo agawoo yoo ilaaltan agawoon sochiitti jira, falmachaa jira, ukkaamameen jira, eenyummaan koo sarbameera jedha, maanti gaaffiitti jira. Waan kana fakkaatutti jira. Gaamma kaaba yeroo jennu absiiniyaan faaktar gaafa jennu wannoon adda addaa immoo hin jiraatu jechaadha. Wanni nuti immoo irra deebinee immoo laallachaa deemachi keessa maaltu jira. Wanni kun dhugumaa eenyudha isaanii kan jedhu hiriira kana ilaallachuuf jechaadha. Akka asii achi ilaallu otoo hin taane achi keessas rakkoo mataa isaa danda'etu jira. Qoqqoodinsi illee ni jira. Humni akkatti wal dura dhaabbatu kun ofii isaa gidduutti illee qoqqoodinsa mataa isaa danda'e qaba. Naannoo Tigraay amma akkuma dhageessan inni Tigraayin mootummaa ce'umsaa yeroo jedhamee kaa'ame sun akka walii galtee Piriitooriyaa sanatti gara Finfinneetti baqatee dheengadda ibsa yeroo kennu dhaggeeffanneerra. An dhaggeeffadheen ture. Inni waan jedhu waan walii galtee Piriitooriyaatti ta'e sun raawwachuu dideef waan namoonni miidhaman haqi isaanii ba'uu didee gargaarsi namoomaa yerootti ga'uu didee gaaffiin walqaayiiti yookaan immoo humni amaaraa hidhatee naannoo sana jiru keessaa ba'uu didee kun dubbii kana hammeessee gara wal waraansa biraatti ceessaa jira. Murni immoo shaabiyaaf illee ulee ta'ee ittiin biyya kana rukkutuu barbaadu jira jedhee garee tokkoon yeroo inni qeequ nan dhaga'a. Achuma immoo intarviiyuu sana keessatti maal jedhee haasa'a. Warri kun anaan aangoo irraa na buusuu nama aangootti ramadee dirqamatti kennu irraa deemanii chaappaa funaanu. Anaan immoo na jibbuu dhufanii immoo abiyyiin dubbisu jedhee yeroo himatus haasaa Getaachoo keessaa dhaga'eera. Egaa wanti naannoo Tigraay jiru kunis hubannoodhumaafidha. Maaltu ta'a maaltu jiraasa jedhu waan yeroodhaan ilaalludha. Eertiraa fi Tigraay walii galuu danda'u, Shaabiyaa wajjin walii galuu danda'u, maal kan jedhu waliin hojjetu, faannoo Eertiraan hin gargaarti, hin gargaartu. Egaa waan qabatamaa tokko yoo mootummaan Eertiraa ani faannoo gargaaraa hin jira jedhee ibsa baase yookaan immoo faannoon walii galtee wal gargaarsaa Eertiraa wajjiniin kun wal mallatteessine jedheetu faa baasee dookumentii qabatamaa tokko as baafnee nuti dhaaba guddaa kana miseensadha achi keessaa dubbanna waan ta'eef irra dhaabannee wanti dubbantu jiraate gaariidha. Hamiin jirummoo ni jira jechaadha. Darbee immoo yaadumaan namni kalcheraalii wanni kun lolli kun abiyyuu fakkeessuu barbaada. Sivilaayizeemaa kalcheraal woorii aayidentiitii waan namni waan eenyummaa wal fakkaatu qabu iddoo tokkotti dhufaa jira. Kanaaf warri nutis Oromoonis iddoo tokkotti dhufuu qaba jedhee sichaa waan clash of civilization jedhan sana fakkeessuudhaaf waan abiyyi tattaafatu numa jira. Garuu dhugaatti isaanuma keessayyuu saboota hedduu kan hireen isaanii waliin tokko ta'e kan hiree isaanii murteeffachuuf illee waan danda'an tattaafachaa jiran humni itti dhabamu malee ni jiru jechaadha. Isa kana ta'u akkasitti hubannee gaarii natti fakkaata. Inni biraan waa'ee tokkummaa Oromoo fi humna Oromoo kana ta'u gama tokkotti fidanii humna Oromoo gama tokkorra dhaabbatee dubbiin kun haa tolusi, hireen haa dhufusi, balaan haa dhufusi, humna Oromoo tokkoomee gaariidha. Kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Woboo cinaa dhaabbachuu kan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Humna Oromoo tokkoomsuu kan danda'u maali kan jedhudha amma kan deebii argachuu qabu. Oromoo maaltu tokko godha? Humna Oromoon tokko yoo jennu maalidha nuti ulaagaan nuti itti safarru tokkummaa Oromoo kana Oromoon tokko jennu because kana kan jedhu dhugaadha akka
dhugaa qabatamaa lafa jirutti Oromoon saba tokkodha. Biyya tokko qabaa. Egeree fi hiree tokko qabaa jechaadha. Kun yeroo Oromoo ibsinudha. Oromoo akka jirutti yeroo ibsinu jecha. Gama siyaasaa, gama dinagdee, gama hawaasummaaf, gama egeree isaa qabsootiin Oromoon tokko gaafa jennu Oromoo maaltu tokkoomsuu danda'a? Oromoon akka sabaatti tokko erga ta'e, biyya tokko waliin erga qabaate, egereen isaas tokko erga ta'e, inni kun sadan Oromoo tokkoomsuuf ga'aadha jedhee yaada. Haa ta'u garuu hojiin siyaasaas immoo barbaachisaadha. Hojii siyaasaa keessaa fakkeenyaaf Oromoon maal barbaada? Erga biyya tokko ta'e, biyya tokko walitti qabaate, erga saba tokko ta'e, egeree isaa kana akkamittiin argachuu barbaada? Biyyummaa isaa akkamittiin tifkachuu barbaada? Sabummaa isaa akkamiin jabeeffatee tifkatee gara fuulduraatti adeemuu barbaada? Waan jedhu fedhii Oromoo kana adda baasanii isa kamtu fedhii Oromoo tarkaanfachiisaa jira? Jaarmiyaa Oromoo dhaaba maqaa Oromoo dhahatee socho'u. Isa kamti dhuguma dantaa Oromoo tarkaanfachiisaa jira isa jedhu himuun barbaachisaadha. Namni immoo isa kana gaafatee hubachuu qaba. Yoo itti himamus immoo fudhachuu danda'utu isarra jira jechuudha. Oromoo kan tokkoomsuu danda'u humnii fi dhaabni tokkichi amanames amanamuu baattes amma kan harka Oromootti hafee jiru waraana bilisummaa Oromoo dirreedhaa qawwee qabatee saba isaatiif gaachana ta'uuf bilisoomsuuf boorus immoo bilisummaa isaatiif tisuuf lolaa jirudha. Kanaaf kun Oromoo tokko gochuu danda'a yaada. Kanarratti walii galuu qaba Oromoo. Waraana kooti jedhee waraana har'a bilisummaa koof lolaa. Boor immoo ergan bilisoomee nagaa koo eegaa fedhii koo naa tiksaa daangaa koo eegaa kana na barbaachisa waan ta'eef tokkummaa koo egeree koo waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu qaba. Waraanumaan qabaachuu qaba jedhee Oromoon kanarratti wal ta'uutu baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa ilaalchaa qabaachuu dhiisuu danda'a namni Oromoo keessa dhimma Oromoof hojjetu akkaataatti yaadu tooftaan tarsiimoon imaammati adda adda ta'uu danda'a. Garuu kan kun dhufu gaafa biyya qabaatte gaafa sirna gad dhaabbatte bakka biyyi hin jirretti siyaasni jiraachuu hin danda'u. Bakka sabni hin jirretti siyaasni jiraachuu hin danda'u. Inni jalqabaa fi inni murteessaan kan inni karaa nagaan hojjedha jedhus inni Itoophiyaan maqaa dhahatee socho'us inni bakka fedhee jirus aktiivistiinis hayyuunis yoo biyyi Oromiyaa jedhamu kun sabni kun akkasitti wal kabajee wal jaallatee wal mararfatee amma qalbii amma qabu kanaan sabboonummaa amma qabu kanaan jiraate inni irratti wal saabu kunis warra achii waraana bilisummaa Oromootti ololu kunis yoo sabni kun jiraateef yoo Oromiyaan jiraatte. Kanaaf saba kana jiraachisuuf immoo karaan tokkichi saba kanaaf waraana ittisa wabii isaa ta'u gaachana isaa ta'u ijaaruudhaan irratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Amma rakkoon otoo siyaasaan utoo biyyi hin jiraatiin utoo jaarmiyaan hin jiraatiin namni dorgommii siyaasaa dorgommii aangoo warratti seenanii Oromoo Sagaleen hin bade. Yaa ni turkii natti fakkaata. Hayyee sagaleen isaanii hin badee ati mana keessa bahanii na fakkaata. Agorri deebi'utti mogor harka baasaa jirtaa hojjechuu barbaaddeemu. Iyyaa waa jechuun barbaade xiqqoo ishee doktor na jalaa bade dhiifamaa na okkolchaa deebi'eera. Hayyee itti fufi.
Egaa isa kanarratti wal ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Dorgommiin siyaasaa aadaa Oromoodhaa, sirna gadaadhaa. Wal morkachuun, paartii siyaasaa jiraachuun, paartii 5 qaba Oromoon. Paartiin 5 waggaa isaanii beekuu, gadaa isaanii beekuu, gadaa isaanii duraa biyya Oromoo bulcha namni jedhee ka'u hin jiru, namni isa dhaga'us hin jiru. Waggaa 8 eegee waggaa 8 akka gadaasaatti akka miseensa isaatti waan Oromoo hojjeteetu miseensa biraa yookaan immoo paartii siyaasaa samma jedhan kanatti dabarsaa akkasitti gadaan tokko yookaan dhaabi siyaasaa tokko waggaa 40 keessatti naanna'ee dhufeetu biyya Oromoo bulchaa jechaadha. Kuni aadaa akkasii qabna. Waa tokko kun silaa nama yaaddessu ture. Dhimma biyya ijaarrachuu, dhimma waraanaa ittisa ijaarrachuu irratti walii galuun dirqamadha isa jedhu ibsee darbuun barbaada jechaadha. Inni biraan wanti kaka'aa ture humna Oromoo tokkoomsuu waan jedhu yoo Mikey mute ta'ee jira. Hello. Oh, no, sorry. Hello. Okay, go ahead. Nadagaa jirtu. Dhagaa jirra amma. Dura mute ta'ee jira. Amma deebi'ee. We can hear you now. Okay. Itti fufi. Egaa kana irratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Nurraa maaltu eegama? Oromoon maal gochuutu isarra jira? Otoo jarri kun wal qabatanii gara gadiitti dhufanii cabsanii dhufanii Oromoon ejjennoon isaa maal ta'uu qabaa kan jedhuu fi Oromoon dursee dhumayyuu ammumayyuu hireedha erga itti himne erga barsiifne ijaaramuutu isarra jira. Haga isaan wal cabsanitti taa'ee ilaaluun qabu. Silas fakkeenya seenaa duriirraa kan fudhannee haasofnee fi gaafa namni booru isa balleessuuf qophaa'u tokko isa lollu Oromoon jaarraa 16ffaa keessa taa'een ilaallee of ijaaree leenji'ee gaafa isaan immoo fuula isaanii gara isaatti deebifatan humna jabaa ijaarrateen ofirraa cabsee biyya isaa deeffatee nuufuu biyya sana dhaalchisee jechaadha. Oromoon taa'ee ilaaluun qabu waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuutu isarra jira jechuudha. Isa kanarratti kanuma jechuun barbaada. Kan biraan hojii dippiloomaasii jaarmiyaan idil addunyaa dhimma qabsoo Oromoo kana guddisee dubbatu kan jedhuuf anaaf dhugaa dubbachuuf taanaan egaa karchalleesiin ture. Ammumaan argeef amman dhagayetti hojii dippiloomaasii baay'ee kan yeroo kamii caalaa si'ana akka hojjetamee bu'aan guddaan akka jirutu natti mul'ata. Dhageetti qabsoon bilisummaa Oromoo argate, dhageetti waraanni bilisummaa Oromoo argate kan duraa caalaa baay'ee guddaa fi kan nama boonsu. Haa ta'u garuu hanqinni hin jiru jechuu koommoo miti. Hanqinni hin jiru irratti hojjetamuu qabu kan jedhu immoo yaadan qabu. Maaliif jaarmiyaa adda addaatu jiru, jaarmiyaan mirga namaa jira, kan gargaarsaa jiru, warri loobii godhan jiru, pireeshar guruuppii warri jedhaman ni jiraatu. Darbee immoo mootummaati kun akka garaagaraa dhimmuma kanarratti kan hojjetan hin jiru. Isaan kanatti deddeebanii dubbisuun nama jalaa akkasitti dhumuu kana footoo kaasanii seenaasaa galmeessanii seenaaf kaa'uu jaarmiyaa mirga dhala namaaf kaa'uu kennuu advokeesii garaagaraa hojjechuun nurraa eegama jechaadha. Hundumtuu bakka jirutti waan qabsoo kanaa fi dhugaa qabsoo kanaa haala Oromoon itti jiru himuun barbaachisaadha.
godhamaallee jira. Waan kan dura hojjetameenis bu'aan guddaan akka argametu natti mul'ata jechuudha. Maaliif yeroo darbe amma Ameerikaan warri gamtaa Afrikaa waraana bilisummaa Oromoo dhaqanii haga sanatti deemanii fuudhanii waliin mari'achuun kuni hojiidhuma bu'aa dhageettii argachuurraa dhufa. Ammoo waan beekamuu qabu hojiin dippiloomaasii yeroo ammaa kana ammuma humna keetii qa'a. Waan ati namarraa argattu ammiti nama dhageessifattus haguma geessudha. Yoo humna qabaattee maal naa godhaa namichi kun humni isaa hagamii dhageettiin isaa hagamii jedhees ilaalee si gargaara namni. Humna qabaachuun keessumaa yeroo ammaa kanatti humna qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Humna qabaachuuf immoo waraana ofii jabeeffachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf isa kanas uummanni kan ijaaramu kan cinaa dhaabbachuu danda'u yoo nuti warri haala mijataa keessa jirru carraa arganneen uummata keenya ijaarree barsiifnee ta'a. Inni biraan Amaarri kun diinadha jennee keewwannee turrelleedha waan jedhu kun isa kanas ilaallee gaariidha. Maaliif silas dubbadheera. Ani sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessattis waan akkasii hin agarre. Elaa sabni kun giti sana keessaa bahee murni achi keessaa bahee diina qabsoo keenyaatti kun gaaffii hin qabu. Nu loluu qe'ee keenya qabachuu barbaadu. Saba garuu akka sabaatti hin diineffanne gaariidha. Gita bittoota jechuu kooti jaalle. Gita bittoota jechuu kooti jaalle. Odeeffama akkas taanaan naa galeera. Gara lachuun iyyuu gara Tigiraayis Amaaras gita bittoota isaanii fi warra Oromiyaa cabsuu barbaadu diina keenya jennee lolaa turre jechuu kooti. Thank you. Odeeffama. Kanaaf egaa isa kana irratti ani jedhu Amaarri akka sabaatti diina Oromoo miti. Tigreen akka sabaatti diina Oromoo miti. Sabi kamiyyuu jechaadha. Sabi fedhe iddoo fedhaa jiraatu Oromoo wajjiniin diinadha jennee nuti hin keenyu diinas ta'uu hin danda'u jechaadha. Sabni saba tokkoof diina ta'uu hin danda'u. Garuu dantaati jira. Dantaa wal dura dhaabbatutu jira. Dantaan gaafa wal dura dhaabbatuu fi dantaa wal dura dhaabbatu kuni reconcile gochuun yeroo dadhabu inni kun kan qoccaalaa sun kan qoccaalaa jedhee gaafa humnaan dantaa isaa walirratti fe'ee inni tokkos tokko cafaqu diinummaan saboota gidduutti horamaa deema. Waan impaayera Itoophiyaa keessatti ta'es isa kanadha jechaadha. Saboota wal nyaachisanii is tokko ol qabanii is tokko gad qabanii wal nyaachisanii akka ollaa gaarii ta'ellee waliin hin jiraanne akka wal keessa hin deemnee fi waliin ta'ee akka sirnicha irratti illee hin hojjenne gochuudhaafis dhimma itti ba'uu jechaadha. Kanaaf ani yoon yaada kee badheera ta'e hin beeku Abiyyiidha diinni guddaan dhuguma namni Abiyyi diina guddaa ta'uusaa Oromootti himuu qabna sirriidha. Diinni guddaa diina inni kaa Abiyyiinidha kan nuti qabnu jechaadha saatii kanatti. Tokko maqaa Oromoodhaan akkuma argaa jirru waan inni godhaa jiru achi immoo waan inni Oromoo irratti hojjechaa jiru isuma agarru kana Abiyyiin diina inni kaa jechuu hin danda'ani. Kan Oromoo irraa ka'uuma qaba. Inni Oromoo irraa kaanaan humni biraan Oromoo keessaa ba'u akkitti wal dhaga'u akkitti qe'ee Oromoo deebisee nagaa buusee tasgabbeessee Oromoo gara jireenya wayyaa fi haala mijataatti ceesisu hin dadhaba jedhee yaadu. Namni kun bakka sanarraa ka'ee jennaani. Isuma kanan jechuu barbaada. Egaa yoon deebise ta'ee hin beeku yoo kan deebiin hafee jiraate immoo na yaadachiisa. Hayyee Faaduu galatoome. Jaalgadaa. Jaalawii ana. Hayyee tuufi. Doktor Ojirra dogoggoraan na hubatte sila waa'ee Eritiraan mun kaasu. Ani Eritiraan biyya miti hin jenne biyyas hin jenne kanan jedhe miniyaatiir Itoophiyaadhaan sin jedhe. Itoophiyaa ishee xiqqoo jechuu kooti. Uummata sagaltu keessa jiraa sin jedheera.
darbiitii maqaanumti Eertiraa jedhamu kuni maqaa uummataa ofirraa hin qabu. Akkuma Itoophiyaan maqaa uummataa ofirraa hin qabne kana jechuu kooti. Tokko lammaffaan amma waan jaal gammachiis dubbate irratti xiqqoo ishee qannoo fiddee amma dhugaama rabbii ati gurra kee hin dhageenye moo Oromoon biyya asiin qabu Maadagaskaritti godaana Keeniyaatti godaana waannin isaanii intellectualsin isaanii Ameerikaa ta'anii Awurooppaa ta'anii yommuu kana dubbatanii jabana Sillaasees baariyaa naan jedhaniiru Amaarri baariyaa naan jedheera uummata Oromoon baariyaa jedhaniiru gurra koon dhageen ba'e. So nutu Amaara jibbitu hin taane Amaaratu nu jibbaa ture. Ishee kana naa sirreeffadhu. Uummata bal'aan kan biraan kan nun tunne kan nun arrabsine isaan arrabstuu sinnannu loluu sinnannu inni beekamaadha. Lammaffaan waa'ee siyaasaa paartii Oromoo kanaa sanaa kan jedhamu yeroo baay'ee dubbatama. Oromoon siyaasaa wayitiyyuu hin qabu doktor kana sirriitti na hubadhu hin qabu. Paartii wayituu qabaachuu irra hin jiru. Siyaasaan Oromoo yoo jiraate tokkittiidha. Inni iyyuu maalinni bilisummaa. Namni ummati harka garbummaa jiru siyaasaa ofuu hin danda'u. Duraan dursa eega bilisoomee boodati paartilee adda addaa dhaabbatee akkamitti akka waliin jiraatanii irratti mari'ataa yookaan immoo hojjetaa jechuudha. Hin baay'isu kanarratti jaalhawwii galatoom. Hayyee galatoomii lammii deebitee qabaastee jirtu fakkaata. Fayyaa ta'e jaalhawwii. Lakki yaaduma Dr. Kaasan irratti ishee komplimentii gochuu barbaadeeti waa'ee dippiloomaasii ilaalchise. Dhugaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf seenaa Oromoo keessatti dippiloomaasiin qabsoo Oromoo godhe keessatti amma akka aboo jalatti qabsoon Oromoo beekame biyya lafaatti beekame iyyuu hin jiru. Ittiin kan hundumti keenya walii galu. Waan jechuu barbaade insis konteekst amma waan ta'aa jiru jechuudha. Amma Itoophiyaa impaayarii keessa waan jirruu fi qofaatti Oromoonis dippiloomaatiik firoontii qabaachuu qaba. Kan jedhu maalinni saboota kibbaatu jira. Saboota kibbaa kana akkamittiin akka walii wajjin luuccofnee booddee walii galteen akka gara fuulduraatti deemnu karaa biyya keessaas karaa biyya alaas irratti hojjetamuu qaba. Not foreigner faranjii duwwaa miti kana yaade. Karaa ta'uuras immoo qajeelfamuu qaba. Dippiloomaasiin Oromoo karaa kana kan dhufus jechuu waan jedheeti. Malee dippiloomaasiin hojjetamne jechuu miti. Akka ta'utti hojjetamaa jira. Akka nama quusutti hojjetamaa jira. Kana hubattuuf jedheeni. Kun immoo barbaachisaadha. Maaliif ammatu waraanni bilisummaa Oromoo carraa argatee biyya sana dhuunfachuudhaaf yoo dhufe teoreetikaalis piraaktikaalis jennu. Uummatni Benishaangul waa'ee adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hin beeku yoo ta'e maaliif akka inni deemu hin beeku yoo ta'e Amaara bira guranii nu lolu yookaas immoo warra kan bira dhaabatanii nu lolu. Kun immoo ammayyuu mul'ataa jira. Even that fake wanni sana irratti yeroo gadi baasanirraa waa'ee maatummaa ce'umsaa jedhamu kanarratti yeroo itti gadi baasanii Gruupi baay'eetu protestii godhe waa kanarratti. Jechuun maalinni they don't want to see Oromoon out of the context of Ethiopia bayya kan waa godhuun barbaadanii jechuudha. That means we need to convince them at one point somewhere somehow. Attamitti akka convince goonu irratti falaa barbaadannudha malee dippiloomaasiin Oromoo walii galaa akka ta'utti deemaa jira. Waan isin jettanis dhugaadha. Waan isin dhageessanis dhugaadha. Akkasumas itti haafamnu fayyaa ta'e. Jaalawwi. Jaalawwi waan xiqqoo tokko dabaluu danda'a? Yeah, of course, go ahead. Okay, Karen. Okay. Sirreeffadheera kan Mogor jedhee waan sirriidha waan duraa sun waan gaariidha wannaa gaarii naa kenne. Garuu ammas waan nuti hubachuu qabnu amma warri Oromoo arrabsan dhuguma baay'ee nu arrabsu nusi arrabsamaa turre. Isaan kanaan amma Amaaratu bakka buufatee aqiitii Oromoo naa arrabsi Madagaskarii dhufte naa jedhiiti naa arrabsi jedhee maandeetiitti kennate jennee fudhannee yoo deemne
dogoggoran ta'uudha nuti sana isa kana xiqqoo ishee yaaduma isaa qabsiisuudha. Maaliif namoonni akka adda addaatti dubbatu akka adda addaatti miira isaanii ibsatu isaan kanaan bakka bu'aa Amaaraati jennee fudhachuu hin qabnudha. Yoo jaajimentii keenyaa fi akka nun jaamsine akka isaanii akka warra akkasitti dubbatu sana nutis jaama akka hin taane illaa itti taanee nuti ilaaluu qabnu suma jedhuufi malee naagala wanti dubbatamus wanti hin dubbatamnes hin jira. Akkamittiin fira barbaaddatu eenyu waliin tumsa alliyaansii tolfatu waan jedhu inni kun egaa waan tarsiimooti, waan tarsiimoo dhaabaati, waan tarsiimoo asirratti haasa'uunis barbaachisaa natti hin fakkaatu. Waan hojjetamu baay'eetu jira. Eenyu waliinuu akkitti hojjetamu jiraachuu danda'a. Suma kana dabaluu barbaade. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalgada. I think namuu yaada isaatii fi gaafii isaa fixatee jira. Sagantaa keenya amma